ati wangeelli ke islaamni jannatan galu kan jedhu hin jiru. Quraanni ke jedha kiristaanota. Namni Yesuus itti namani gonkumaa jireenya bara baraa hin argatu. Eenyu warri Yesuus maal jechuun warri Yesuus warra amantii kamiiti? Nu dubba islaama jedhee? Atu akka wangeelaa akka kiristaanni okay akka wangeelaa akka kiristaanni jannatan seenne si kannu? Wangeela keessatti akka wangeela keetiitti akka kiristaanonni garte raajoonni garte akka jannatan seenne si kannu? Raajii nama biyya lafaa jiru masarratti hundinuu iyyuu tufaafaa. Kamaatoos keessa jedhe inni illee yoo barbaachisaa taate warra raajii sobduu. La ilaaha illallah. Warri san okay si gaafadha. Raajii sadii naayime raajii masadii qofa qofa raajii sadii naayime eenyu fa beekta qofa sirraan katabadha. Eenyu fa raajii tokko raajii masarat ammaasoo iyyuu Geetaawun hin miru. Geetaawun jarri sadeen kun raajii dhugaati moo raajii sobduu? Ragaan sirraa barbaada. Nu raajii dhugaati jennee fudhannaa garuu. Nu fudhannaa miti ani kafeeteen fudhatin ani raajii sobduu jedheetiin beeka ati raajii dhugaati jettee an ragaan si kannaati ragaan akka nu dandeessa. An raajii dhugaati jedheen fudhadha. Maaliin fudhatte ragaan akka nu dandeessa? An fakkeenyaaf tokko hattuun ani waan naa gaariidha jedhee fudhata hattuun waa hattuun tokko ejji naa gaarii jedhee haa qunnamti salaatiin godhe amin jooyin jaa rahaan godhaa waa takka hin barbaadu ana manaa jedha sirriidha. Sirrii miti mi? Waan boqqolloo. Ani wanti itti amanu gaarummaa waan harka isaanii raajii sobduu fi raajii dhugaan waanuma takka ta'e itti adda baaftuun qofa naa himu. Raajii sobduu jechuun akka raajii sobduu jechuun wanta ho'i raajii nama himee amma fakkeenyaaf sooretti bara dhufu waan dhina dubbateera bara dhufata Ameerikaa baata. Yoo naan jedhee raajii narra dubbatee bara dhufu Ameerikaan baane jara kana keessa warri jedhu okay jara kana keessa warri kas jedhu hin jiru. Rajan jara kana keessa waan raajiin isaa raajiin hin jira garuu wanti isaan jedhan sirrii kanaafuu jarri kijibduudhaa mi jarri hindi dibalal dhuga jettee amantii okay jarri kun raajoota raajii dhugaati wanti isaan jedhan tasumaa kan hin raawwatamu okay boqonnaa sanin si dubbisaa qoy jarri kun raajii maqaa Yesuus raajiin hin raawwatamu raawwatan raawwataniirani maati waasi manaabi maati yaa goobazi mee hin didin tasgabbaay sammuu ta'eeti deebi waan yaada gartee qilleensa irra deemin raajii masarat gartee afaan haaraa ni dubbatamu dubbatu ni dubbata maqaa Yesuusin gartee hafuurota hamoo ni baasa moo hin baasu? Hafuurota hamoo illee hin baasa. Okay aangoo adda maqaa Yesuusin hojjetamu hin hojjetu? Yesuus Kiristoos narraa fagaadhaan isin hin beeku yaa kijibdoota jedhee reebu moo reebu? Yaa kijibdoota yaa warra hammeena hojjetanii jedhee. Hamoo jechuun waan san hamoon san waan hamtuun san maal fa'a? Warra maqaa keetiin akkana dalayne eenyu gaar kana dinqii adda addaa raawwanne hafuura akkana kana kuno Yesuus ni reeba moo reebuun jedhe guyyaa boru. Ustaz de sheexana baasu hammeena miti cabaa fayyisuun hammeena. Jarri Yesuus itti dhufee warri dinqii kana hojjetan moo hin hojjenne warri san guyyaa Yesuus reebu san jarri san hojjete moo hin hojjenne? Jarri kun warri Yesuus ani sin beekuuf gartee fuula koo dura deemaa jedhee reebu Yesuus gartee kallattumaan guyyaa san ifatti. Yaa warra hammeena hojjetan ammatumaa hin beeku fuula hammeenya jechuun okay hammeenya jechuun maal fa'a hojjetan isaan hammeenya san maal hojjetan? Maal hojjetan ree isaan hammeenya maqaa Yesuusin na dhaggeeffadhu maqaa Yesuusin hafuurota hamoo baasan moo hin baafne jarri san? Baasaniiran. Waan isan fokkottuudha jedhee reebe moo reebne Yesuus Kiristoos waan hamtuudha jedhee? Yesuus Kiristoos Yohaannisiin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jara gartee warra raajii sobduu tana jedhee isin raajota sobduu maqaa kootiin baay'ee dhufa jedhee moo hin jenne Yesuus? Namoonni baay'een yaa gooftaanu maqaa kan keetiin raajii okay dhaggeeffadhu si gaafadha yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu islaama moo kiristaana? Kiristaana isin gooftaa beektanii jettanii akkasi dhaggeeffadhu waan maal jedhe yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu islaama moo kiristaana? Isin kiristaan.
Okay, maqaa Yesuusin ba'ii Yesuusin wixaa jedhee wanni itti iyyuu kiristaana moo Islaama? Walaa kiristaana wuxaa jedhee sheetaan Goobas keessaa yaasa. warri kartee warri reebamu kan warri Yesuus reebu san warra Islaamaati moo warra kiristaanaati? Warri Yesuus reebim. Reebu. Reebuuf ta'u guyyaa sana guyyaa isa dhumaa sana reebuuf Moo ta'u warri Islaama Yesuus moo reebu? kiristaana? Warri Yesuus na dura ija koo dura deemaa jedhee reebu san Islaama moo kiristaanota kana? Jedhika. Kiristaanota eeb Yesuus itti Amen. Warri okay gobas warri Yesuus reebe kun jireenya bara bara seenan moo ibidda seenan? Ibidda seenan Yesuus itti amananii fi yoo tolfame Allake kiristaanota yoo allake namaaf dhumateen gaarummaan qasuma iyyuu tolle yoo obboleessa kan kee akka hunda mataa wala hin amma jedhitti iyyuu jaalladha. tufa iyyuu masara xeenyu Dhumatee jira yoo tabni. galtee dhumattee Ila Akkasuma lala laa. mee ustaz Raajii ustaz san. lala. Amma fakkeenya Ayyee, namni ayyee. tokko amantii musliimaa qabatee laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhee ni seena qofaa fi manqaa jannata hin galchu. namni laa ilaaha illallah je ibidda keessa abadan hin turu hadiisaa jira namni laa ilaaha illallah jire gartee biqal qalbii isaatiin dhugomsee irra jiraate laa ilaaha illallah rabbiin tokkicha malee nabi Muhammad ergamaadha jedhe wa anna Iisaa Rasulullah namni jedhe ibiddan seenu. Hin seenu. Ishi ibiddan seen ani ishi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhee yoo ka nama ajjeesu ta'e yoo ka waa hatu ta'e yoo ka ejju yoo ta'e yaani jannata hin gala laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhee qofa. Waanuma akkas jedhee namni si godhe hin jiru namni akkas jedhee laa ilaaha illallah jedhee namni nama ajjeesu eessa. Maam nama na jeemne. Amma raajii akkas iyyuu okay takkatuma tana si gaafadha masara raajii dhugaati moo sobdu Raajii dhugaati. fidi rajaa hin jirtu. Masaafarraa daragaa isaa jaalladhee argaa. Sammuu keetirraa naaf iddaa dhuga maalirraa naaf iddaa raajii dhugaati sobaa maali jarri kun raajii maqa gooftaa Yesuus maqa jechaan oolan moo oolan. Rabbi kakade ustaz akkuma isin nabiyyi keessan jaalatanitti illee jaalatanii jibbitanii raajiin masaaraa taa'ee Sobdu jedhama raajoota sobduu na booda kan marti isaaniitu nabiyyoota keenya nu jalaa kan kijibaa kami ayya ka dhugaa tokko okay ka kijibaa naimi tokko na kan ka kijibaa tokko raajii Itoophiyaa keessa amma kijibaa tokko naimi jee dhugaa jettee jira kan himte ka kijibaa sadina kan Raajiin kijibaa osoo waldaa kiristaanaa keessa jiraate gonkumaa tajaajiluu hin dhoogani malee. naa himiin jedhee Yesuus tu kijibee Yesuus ni kijibee jechuun raajii kijibaa isaan waa uummata tajaajilu. aboo boqonnaa kan baasee qoyme boqonnaa san hin baasa meeqa saboo naimi aboo wantuun dhiisee wangeela kanaa warfira wallahi dhiisee Anuun beekaa Maatoos keessaa beekaa mataa. torba diidamii fi maali Adios digdamii afurii daldalaa raajii Masarata meeqa jechuun fa'a? dhugaa rabbi jechuudha. Yesuus irra jaalatti bar waan hojii fokkottu Yesuus jedhuun tana waan fokkottu yaa warra hamoo hojjete jedhaan bari Yesuus hamoo maqaa rabbii Tasbinu isin jaalanna isin jibba malee si wallahi. jaalan Akka cinaacha keenya kabitaatti isin jaalanna. kufrii tanaaf si jaalan kufri waama jechuun waan natti waan waaqarra keessu kana jechaadha malee waan biraati miti bar yaala akka jedhu akkana jedha laa dhaggeeffadhu diidamni takka irraa hin dubbisa akkana jedha Yesuus achii adeemee gara kutaa biyya Roosii fi Sodoomitti sokke cuman jiraamisa sokke Falmiti ustaas. Kudha shan digde meeqasa? Torba digdamii tokko. ka akkasii bara bakka biraan dhaqee boochoo koteen subhaanallah Dhugaa rabbi ustaas jechuudha. Obboleessi kee ofiin sagaduu kabadi ofii masgiida waan sadaqatu kabadi ofii ammoo bofa mana kaayee irra qoriitii hojjeta. Daannis nama jeenna kanaa kan dhugaa rabbi. islaama inni Nama islaama keessaa jechuun ilaalaan. obboleessa ka islaama hin jedhe Sagada zakaa kanneen akka itti kennu hiyyeessota akka gargaaru fi ammoo inni ammoo mana waa hojjeta laal callee laakkaataa eegdee sagada. dhaggeeffadhu amma mee gosa galee waaqayyo dubbanna gurba abboleessa kee callee fi boofoo qonxaalii waan adda addaa mana gurrate nurraa dhiise amma abjuun nu fiduu deemtaati okay akkana jedha Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa waaqayyoo gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaan itti galaa miti jedhe jaalala eenyu nama raawwatu ta'e mootummaa waaqayyoo gala sooretti jaalala Yesuus immoo jaalala waaqayyoo abbaati. Inni yeroo biyya lafa jiru akka namaatti. La ilaha illallah. Ati biyya lafaa jirta moo biyya waaqarraa jirta?
Ambi lafaa jira waan nama ta'eef inni amma yeroo biyya lafaarra jirtu jaalala abbaa namaa jaalala abbaa raawwatee mootummaa waaqayyoo galtamoo jaalala Yesuus barreeffamee jira abbaan illee tokkuma nu adda baafnee ansan singaafan irraan si deebe Yesuus ni kijibe jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe dhuga moo soba dhuga goobas Yesuus miti Waligalle kamali in sodaati me in sodaati abbaa koo duwwaa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe Yesuus gizee biyya lafaa kanarra jiru nama ta'ee gara biyya lafaa kanarra deddeebaa ture waan ta'eef yeroo sanitti akka inni barse warri yeroo biyya lafaa jiru sabni isaa kallattiidhaan hafuuraan fooniin biyya lafaarra jiru jaalala abbaan raawwachuu turan moo jaalala ilmaan raawwachuu turan yeroo Yesuus gara biyya lafaa kanarra jiru Yesuus ama Phexros maal jedhe seetan yaa rabbiin nutti agarsiisi Phexros Phexros akkas jedheeni jennaani sharmaarkee rafeste nu jala wallahi ati haga mana waliin deemta malee na hin beektu afaan oromoo arabee kanaatu galleefin seeboo yoo ani biyya ama 26 biraa deemne waliin baxabbaxame malee walitti makaa afaan nama akka sooreetiidhaan utiitu kara keessaatii wajji haasawaa nama akka keetii kitaaba qabatee si wajji as baasi nama biraa jira sagantaa kennan nama afurii oliitu daawwachuu jira tanaaf